Yeroo hunda ganama riba koorraa yommuu dammaqu haadha manaa fuudhuu na hawwisiisa. Jira miti akkuma fiilmota biyya keenya irratti arginu haati manaa koo na dursitee hirribaa kaatee shamizii koo uffattee miila ishee miila gogorrii sooraa fakkaatu san mana keessa dombos jechaa siree ajaa'ibaa cuunfaa burtukaanaa fi avukaadoo waliin qopheessitee siree keenya afaan wal kaa'aa nyaannee buna koo dhugee uffata koo miiccitee dachaastee naaf keessaa tokko filattee na uffachiistee gara hojii kootti yommuu na gaggeessitu adda ishee fi hidhee isheerra dhungadhee manaa ba'u. Akkasitti manaa ba'ee guyyaa ajaa'ibaa dabarsu. Garuu immoo jireenya akka fiilmii irraa hin salphatu. Dhiirri hundumtuu fuudhuuf yommuu murteessu kan isatti mul'atu jireenya nama haasa'e kanadha. Namni baay'eenis akkasitti of amansiisee utaalee gaa'ilatti seenee namni galaanni nyaate hoomacha qabatasa jedhan ta'eera. Obbolee jaalalleen kee gaafa mana kee isatti kaalsee erga jalamaatti bishaan argee hin beekne teessuma jala suuqxee poolisaaf foolii qeeraa fakkeessite sanaa yommuu dhuftu manuma sila sitti ajaa'a ture jannata sitti fakkeessiti. Kunuunsaan siraatessiti. Xuwwee sibiilaa tokkitti mana kee keessa jirtu kan shiroo fi timaatimii malee waan tokko keessummeessitee hin beekne kanatti si'uma tokkicha ittoo gosa 8 faatti hojjechuu dandeessi. Duuba ishee isatti jaalattu sana ija dura sinaannessaa utoo takka culullee cuucii qabachuuf jettuu boroo ishii duukaa caalii taatu manatti qulqulleessitee hin beekne qulqulleessitee xumurti. Kaalseet ofirraa baastee siree jalatti darbachaa miicachuurra kaalsisa piyaasaadhaa soostuun bamatoo jedhan sana bitattee uffachaa turte sana sassaabdee seeqni fuula isheetu hin jijjiiramiin garaa ishee keessatti immoo ajaa'ii tortoraa siin jechaa siif miiciti. Ishee wajjin mana kee xinnoo sana keessa jiraachuu jechuun hoteela abbaa urjii 7 cufsiisanii qofaa bashannanuudhaan hanga warsitti fakkaatu si kunuunsiti. Hanqaaquu afuriin ittoo gosa 5 hojjettee yommuu isheen si nyaachistu kanallee fuudhuun qabu jetta. Manatti hambifachuu qajeelta. Gaa'ela jechuun jettee hiriyoota kee ittisuu jalqabda. Konkolaataa cidhaa gaafa argitu iji kee wajjin qaari'a. Boodarra garaadhuma jabaattee jaarsummaa argita. Abbaa fi haati ishee akka waan maal intaloo umuriin kee deemeera hiriyaan kee leensaan heerumtee deessetti boontuun gadda kaadhimamte ayyaantuun gadda mana seennaa dhufte ati maal nurraa eegda hin jenneenii jaarsolii dhufan dhaabachiisanii gurbaan maal qaba maaliin jiraachisa geerarsa jedhamu sana geeraranii xumurarra tole jedhu. Jaalalleen kee ati akka malee kittii waaqaatti ilaaltu sun egaa amma waa'ee gaa'elaatiif sooshluu jalqabdi. Ani bar cidha akka godhamu badaadhuman barbaadu. Garuu akkuma maatii keenya hin gaddisiifnetti sagantaadhuma salphaasaa qopheessina. Nama 100 qofa waamnee affeerraadhuma xiqqoo qopheessina. Garuu yoo sitti hin tolles inni isna siin jetti. No waanumati jette kana hin wayya rakkoo hin qabu jettee hundee bunaasaa ta'uu kan bargamoo kan abbaan kee yeroo guduruu sirra buusu siif kennetti murteessitee nama lafa wajjin sirraa bitatu biyyatti bilbittee barbaadu jalqabda. Cidhi salphaadhumatti geggeessina jedhame sun kaardii waamichaa kan nama 1,000 hojjechiisuudhaan jalqabama. Salphistaniituma 20,000 feelloo kireessitu. Salphistaniituma 30,000 meekaappii hojjechiisu. Salphistaniituma 50,000 liimoozinii kireessitu. Salphaadhumatti Angiliikii sirra jiruu tarree biyyoota guddachaa jiranii siiriirsa. Guyyaa cidha kee konkolaataa namaatiin addabaabayii sinaannessanii yommuu manaan sigaan nama ijaan argaa isaa hin beekne 1,000 nyaachistee gubataa du'aan kee ishee wajjin harka wal jala qaxxaamursitee keekii wal gurshaa qabeenyi kee qabeenya kooti waliin jettanii mallatteessitanii kootii kee fi jaartii kee qofa wajjin manatti galta. Egaa kutaan jireenya kee nama ajaa'ibu borumtaa cidha keetii kana jalqaba. Ganama riba keerraa sagalee akka jenereetaraa ursuutu si dammaqsa. Naatee yommuu ati kaatu kurruuftee rafaa jirti. Amma kaatee ciree hojjetti jettee utuu eegduu garaan keessatti ursuu jalqaba. Eegdee dadhabdee dammaqsuuf yaalta. Ol jettee ija ishee sukkuummachaa namni gaafa riba koorraan akkasuma natti hin tolu siin jettee cinaacha garagalchitee hirriba isheetti deebiti. Achii kaatee garaa kee duwwaa borsaa kee baattattee gara hojii kee deemti. Manneen shaayii bakka hojii kee fuuldura jiranii buskuutii tokko nyaattee shaayii tokko dhugdee kaffaluuf yoo kiisii kee harka keessu qarshiin hin jiru. Dabtarri hin jiru nan galmeessa jettee achumaan maamila dhaabbata mana shaayii taate. Kun giddoo baayogiraafiidha.